Very good. Dhabe dubbadhu museen an callisini. Soomani akkasitti biyya Ameerikaa fi Kaanadaa biyyuma alaa kanatti sooman fakkaatu ja'an. Eega bari soomni kun bari soomni ka biyya Arabaa kanatti sooma addaati bar hatta yoo soomu baatan illee Ramadaan akkana fu'a billichi godhanii addunyaa kana bareechanii bar jaallanneen kun eenyusaa bar waan profaayilii maakii kaatti deemtuun siyaa bar qoy uffata wal fakkaatu qabdanii kan bifa baay'ee namni sooman yoo soomantan takkiin biyya Arabaa soomanaa takkiin Itoophiyaa soomanaa akkasi boo akkasi wallahi dhugaadha. Okay. Ala kana bar asiira kana godhanii bakka namni jechuun das nama jaabu wallahi das nama jaabu. Gizee akkatti deemtu osoo kararratti sitti azaanii afaan qullaa soomanaa manatti hin galtu. Karaa kana guutuu timira godhanii asiin godhanii kadeemu hundi waamuma sikkana sigalee biyyitu das nama jatti gizee soomanaa. Biyyuma hunda already biyya Arabaa miti. Suudillee akkasuma. Kan Faransaay nama jibbisiisaa. Bakka kottaa Kaayiroo kottaa. Karaa ibsishaan qabatee hiriiraati kottaa. Wallahi. Diin agarre inni bar jaartii biratti soomaara amma inshaallah. Yeroo jalqabaatiif iida bara darbee isii bira ture alan ammoo wajjin sooman wajjin iida baasan. Dhuguma ittee barti daar hin deennoo jette qoyti daar ganaa bakka gaafa akkasitti kushiinaa keessa jaarsaaf gombos qalaa erga jettee booda waan haaraa ila argita. Jireenyi bultiidhumaan toltii bar. Jaalanneen eenyu maqaa obboleettii yaati bar. Wallahi. Kun as jirti. Jaalannee saniifin seenaan jaalannee jaani bar. Okay. Kan amma seenaa sansaa? Seenaadhaaf jaalanneen baasneef eegaa. Jaalannee jaaladhaan maqaa jaalannee jiru. UK jirtaati jaalannee. UKnis bareedduudha bar. Durbar ani biyya Faranjii keessaa biyyaan beeku maal isaa Ingiliziidhaaf Ameerikaa qofa turteen biyya kaan hin beeku ture wallahi. Gizeen dhaga'u. Ana Ameerikaa qofan beeka Itoophiyaa gaafan jiru. Ameerikaa qofan beeka Itoophiyaatti. La wallahi inna ka Ingiliziidhaa fi Fuunoodhaan museenaa Ameerikaa qofa. Ramadan Mubarak jetiin post godhe akkana bardeen gaddaa kite. La ilaha illallah. Bakka immoo WhatsApp waan kana fayyadamu. WhatsApp, TikTok fi Facebook fi Instagram irratti koofiyyaa midawwaraa irra kaayetiin post godhe amma immoo abaayaa irra kaayee post godhaa bahe. Jijjiiramuu qaba gaa'ee. Abaayaa nu babbareedaa kana dhufe inshaallah bitannee taraawiin salaanna. Bitannee taraawiin salaanna inshaallah. Haaraan babba'eera. Waggaa gaban Anti bar soomana kana laattee soomana. Garuu dhaggeeffadhu namni tokko amma namni keenya kun afoon naan illaan si bira dhufne ilaa amma. Annamaa walitti bu'een beeku eessatti. Namni naan jedhu hin jiru. Waan akkasii namni naan jedhu hin jiru bar. Afoo innaan illaa gizee ergitan buloo godheen isin ari'ee jechuudha. Maslahaa teessaniif dhuftanii afoo naan illaa jechuun qabdan. Kun maslahaadha jechuun soomanni keessan akka isiniif qeebalamuuf dhuftanii. Kana dura soomanni narraa haa qeebalamuuf jettee nama tokkoon araaramoo osoo hin ta'in onnee keetirraa badiin kan kee badii akka balleessite beeytee waan sun badii akka ta'e beeyteeti dhiifama gaafachuu qabde malee ramadaanaaf jettee dhiifama yoo gaafatte soomannis keessiif hin ta'u. Fatu almaakii. Eegaa dhugaa jettee bar. Namni tokko yoo wallole guyyaa 3 hin darbiin jedhamee bar. Namni tokko yoo wallole ramadaana taa'ee egaa hadiisni jedhu hin jiru dhugaa jette maakiin kan. Maaliifi guyyaa 3 namni yoo waliin oole gaha. Sheekni jechuu baatullee kana hin ta'u akkamitti taasa? Hin ta'u. Yaadanne malee isaanuun jedhanii bar. Laali namni waliin oodaati. Hanga ramadaana gaa jedhullee hin jiru, hadiisnillee hin jiru, akka aadaattillee hin jiru. Saniifuu ramadaana eegina daddafaati ramadaanumaan dura walitti nagaa ta'a. Bar wanti tun aadaa taate bar ramadaanni gizee dhiyaate.
afoo innaan illaa waan si balleessi akkana si hamadhe akkana si ramadaana baay'ee gisee afatakin guyyaan 15 gisee afattu na hamachuuf inatti balleessuu yaadatta sun jechuun akka rabbiin sirraaqee baluuf maslaateeti yoo san ta'eeti malee badii nama tokkotti nama san akka zallamte beeyteeti miti. Ofitti amannaa nu dhufte. Amantiin keenya duraanuu dhorke. Amantiin keenya duraanuu dhorke dhaggeeffattanii nama ofitti muufachiisina. Kana sirrumatti qabadhaa wallaahi. Amantiin keenya soomana ramadaana dura dhorke. Ramadaana qalbii qulqulluudhaan soomana yaa'u ramadaanni rabbiiti waan ta'eef rabbiif soomana waan ta'eef haadha shaneerraa maaltu ta'e waa hundarraa qulqulluu taanee soomanuu qabna jedhame malee gisee soomanii dhiyaatee dhiifama nama gaafadhaan jedhamne maal itti uumseen haadha shanee maali? Qaamaaf qalbii fi waa hundaan soomaa jedhame malee namatti balleessan yaa'u akkanumattuu bara akkanumatti fakkeenyaaf nummaan faamiliin kun araboonni tokko fakkeenyaaf araboonni tokko ilmaan isaanii kun gisee eermanii bakka qabatan guyyaa kamisaa kan walitti fidanii walitti isaaniitti jedhaniiti dhiifama wal gaafatan guyyaa jimaataa kana fa'a guyyaa kamisaa kana fa'a namni akkanumattuu taa'ee zanni walitti baduu danda'a waan akkasii yoo taate malee waan gurguddaa balleessitanii ramadaana hin eeggatina karaa malee faa nama arrabsitanii. Kanumaan koomentii kun hin ta'u beekaa. Maaliif waan qalbiin keessa yaade harki keessan barreesse waan ta'eef. Wayii nama wajjin taphannullee dhabne gaa. Afur guuttannee taphannaa sila. Yaa habiibti bar nama kana maaliif anna dhiba bar namni kana maaliif namni kuni baay'izawee bar nama tokko lafatti wal beeytanii wal arrabsitanii wal laltanii walitti araaran waan jiru bar nama miidiyaa gubbarratti akkumatti beektu tokko lafa haati arrabsuun na dhibaa baran. Kennama bar kennama maalash. Amma garuu kun namni si tuqon jiru bar. Kanuma namaa hojjette malee amma maakii namni si jibbu namni yookaan intini si jedhu hin jiru. Namootaan tokko suma bakka suuraa kan ka'e bira kaa'atanii haasaan sanuu duraanii malee amma akkasillee argaa hin jiru. Sanumaayyuu bakka xiqqoo si ijuma argachuuf yoo taate malee jibbaa akkasii sana siif hin qabanu kana beektasaa. Wallaa Oromoon guutuus jaallatti. No jibbaa osoo hin taane bakka namummaan haa dhaggeeffatuudhaaf sirraan haasaan. Sanuu amma dhiisaniiru. Jibbaa osoo hin ta'e namni karaa badaatiin of mul'isuu qabu. Ofumaa isaati of mul'isuu hin qabdu egaa ati ofuma taatee mul'atta yeroo kamuu namni haasee dhiisee maakiidhuma. Karaa badaatiin namni akkas jaalatu godhuun qabdu dirqama bara amma maaltu eegalame beektaa? Fakkeenyaaf nama tokko amma ani si arrabsuudhaaf amma fakkeenyaaf takkiin siif asli arrabsuudhaaf anaaf ibsaa faarsuun qaban. Namni keenya amma akkan abaluu tokko arrabsuuf abaluu tokko faarsa ta'uu hin qabu kun namni suni asliidha ibsaadha umuseenaan anaaf ana maaliif jennaan an akkanaan ta'u akka umuseenaan taatu an ta'uu hin danda'u akka isiin taatu isiin akkanaan ta'uu hin dandeessu nu lameen akkas jechuudha. So namni hundinuu uumama isatti waan amala isaa xabiyaa amala isaa qaba isin galee dirqama nam tokko arrabsuuf nam tokko faarsitan sani amma miidiyaa kanarratti kan amma hedduu walalchiisu ni beektaa umuseenaa. Akkasii akkanatti isin akkam ta'aa jirtan beeytanii akka nama ilmaa kan keessan ija lamaan laalee taatanii jechuudha. Argitanii amma ilmoo kan keessan kan addaan baaftanii kana faarsitanii kana xinneessuu hin qabdan. Namootan kaanillee akkasumaan kana jibbitanii kana jaallachuu hin qabdan. Gen yoo jibbitanillee biratti qabatan rakkoo hin qabu garuu nama lama wal bira fiddanii kun akkasii miti kun akkanaa miti jechuu hin dandeessanu maaliif namni nama waan ta'eef. Asa nama tokko rabsanii tokko yoo faarsanii nama san ibsanuu walitti buusuu ta'a bar. Egaa silaa maarree akkasii bar.
Atis lafaa haati Wayye. jireenya nama sanii ani nama akka isaanii an akkas ta'uu hin danda'u jireenya kun kirkiyyaa jettee amma yoo akkasitti nam sanii sun nama kanaanis walloltaa jechuudha. So nama yoo arrabsitan nama masa tokko qabaati dukkeerraa haasaa malee tokko biran qabina. Wal biran qabinaa jechumaaf. Kun amma waan akkuma gorsaatti yaani. Garuu itti himtuuf isin fudhatanii yeroo haasoo malee. Dhagee ni turtaa? Na. Bahu deemta moo turta? Waa dallaaleen dhufa. Bakka ani bahu deema. Ayyee.